السلام عليكم. ijoollee akkanatti saayikilii barsiisna. Jakob, Jakob, suuta. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Så blir jeg til en hav. Ja, saniif suuta deemu qabdi. Nå gjør jeg ferdig. Waaw, Yusuf, masha Allah, jabaatte ba? Masha Allah. Ati hoo Isaaq? Ati illee saayikilii baraatu jirta? Ayya, asirra dhaabbadhu ree, asirra dhaabbadhu. Yaa, akkasitti irra dhaabbadhu, amma ammoo oof. Ha? Maal argite? Simbirri argite? Ha? Simbirri argite jira. Kottu ayyaama. Simbirreen si biraa deemte. Kottu saayikilii hankee baradhu. Amma saayikilii baradhu deeme. Kamiyaan? Hin kuftu. Akkas miila kan keetti fayyadame. Yusufiin kee jabaate masha Allah. Mamma. Dette klarer du. Kom igen, kom igen. Så flinke. Wow. Akkasuma kufanii baratanii ayye. Kufan malee hin baratan. Masha Allah. Yusufiin kiyya jabaate. Kasi Yusuf. Jabaadhu. Hallo mamma, jeg skal Abbaan jala fiiguu jira. Isaaq immoo saahiba argatee jira. Ati yoo? Mamma, det kan snu og hvis jeg skifter feil. Yaa. Jeg leker. Hayyee dafiqa. Ati numa taphatta. Kom igen, kom igen. Kom igen Jakob. Nu. Skal jeg gå inn der? Lakke. Er det stengt? Amma cufamee jira. Altså var det stengt på skolen. Yaa amma cufamee jira. Borganaa Og banaa. må Josef vente. Er barnehagen stengt òg? Yaa cufamee jira barnahaageellee borganaa banaa. Yaa Jeg Isaaq. vil gå der. Kottayyee Isaaqin finna. Kottayyee. Hvor er Isak? Kottoleen barbaanna. Og han er der. Kottoleen deemna. Hvor er det? Kottayyee. Ati saayikilii kan keessa dagatte. Xiqqashoo. Ha? Dhakaan taphatta. Dhakaa argite. Hayyee. Ha? Mee saayikiliin kan kee? Saayikilii kan keessa dhiifte. Ha? Saayikilii kan keessa dhiifte. Kun ammoo saayikilii dhiisee kubbaa taphachuu fedha. Hayyee deem taphadhaa ta'a. Rakkoon hin jiru. Yalmi godhattee kubbaa taphattaa duuba. Ha? Wow. Mol. Ha? Oi, 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 oi. Tururee bilee mol. Wow. Ha? Xiqqashoo. Galchitee kubbaa agartee? Mol. Hin kuftee? Ol kaayye. Ol kaayye. Akkas jajjaba. Tasbih. Wow. Kuni kubbaa jaalataa. Tuuwwan immoo saayikilii kadhata. Dhiiti kamaami.
Yalmi saayikilii godhattee. Oh, firraa baasayye fidisii qaba. Godhachuu barbaadde? Ayyaa ta'u. Ayyaa. Sii tolchuudha? Ayyaa fidi kan. Ayyaa. Ayyaa ta'u bishaan. Fidisiif tolcha akkana deemuu hin dandeessu. Hayyayyee. Kottu bileen kan kee barbaanna. Kottu kan. Kottu. Warra waliin taphachuu feete. Hayyayyeen deemna. Okee kan deemna. Kottu. Kophaa barbaanna. Gammadde. Akkatti fiigu. Obboleeyyan isaa argeennaan akkanatti fiigu. Yaa. Maal jette? Maalidha maqaan? Baleriina. Hayyee. Saayikilii fixxee? Waaw. Du klarte det. Du är så flink. Ha det. Amma Josefin kutaa isaa nutti agarsiisa. Josefin kilaasii isaa asiidha. Kumoon kilaasan kenna agarsiiste. Galato. Kom igen, let's go. Där är det tungt. Det här är liksom. Spelar fotboll där. Och så på A3 spelar man stickboll. Gize pause qabdamo. Gize pause mo 3 minuter. I 3 minuter. Ja, 3 minuter. Någon gång spelar vi stickboll mot fibra borta. Då familjen fibra borta. Eller så kan man kalla familjen för familjen Duki. Akkasi. Ja. Maqaa jiraadha. Det heter Duki. Duki. Iskuulii kan keen bareeda akkam? Hin jaalatta? Yaa. Maal dalaguu jirti Isaaqee? Mee kubbaan kan kee? Deem kubbaan kee fidadhu. Nagat. Galatoo. Bye bye. Vad ska pappa göra? Vad ska pappa till? Deebi'aayyee. Vad ska han vara på? Deebi'aa. Ska han vara till Oromia? Oromiyaa akkanuma deemuu Ska han danda'a? vara på jobb? Vad ska han Oromiyaa vara? guyyaa biraa deema. Fotboll! Kom igen Josef. Wow. Stackars Isai. Kanatti ijoollee alatti baasnee taphachiisna. Jarrillee ni gammadan. Halkan illee akka gaariitti nu rafan. Kom igen Irko. Men var är alla barnen? Ol ka'e ammallee. Fufaaniituma baratan.
dukkana keessa seene.